Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu holmaa sharafaa yookaan jijjiirraa maallaqaa karaa ethio blak markeetti yookaan gabaa gurachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun jechaadha. Guyyaa hundayyuu qabaddeen dhufaa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin illee akkuma dura dubbadhe baankota qaqqajareen qabaddee dhufaa jechuudha. Guyyaa kale baankii 5 ture jechuudha. Qabaddee dhufee biyyoota 5 guyyaa har'aammoo baankii qacaree tananii baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 qabaddee dhufee jira jechuudha. Baankii qacareen qabaddee dhufaa jechuudha. Baankii maaliif wal fakkaataa miti waan ta'eef jechuudha. Akka ta'u blak markeetti tokkicha miti jechuudha. Baankonni hundumtuu garaagaraa. Baankii Awwaash akkuma bakka akkuma salphuma ta'u maqaa isaanii garaagara ta'e yookaan buukii isaaniillee garaagarami kanaafuu garaagara jechuudha. Jijjiirrannaa isaaniillee jechuudha. Kan baankiin daldala Itoophiyaatti jijjiirrate baankii Awwaash yookaan isaa gadi ta'uu danda'a jechuudha. Baankii hojii gamtaa baankii hundumatti walumaa gala baankonni hundumtuu jechuudha. Garaagaraa jechuudha. Wal fakkaataa miti. Fakkeenyaaf baankiin Awwaash kan ittiin sharafate baankiin daldala Itoophiyaa yookaan isaa gadi yookaan isaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Salphumatti baankiin garaagara. Baankonni hundumtuu garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf amma baankiin Awwaash baankii daldala Itoophiyaa hin caala jechuudha sharafannaan. Akkasuma baankiin Dashan illee hin caala jechuudha. Kanaafuu salphumatti baankonni tokko miti. Akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e jijjiirrannaa isaaniillee garaagaraa jechuudha. Blak market qofaatu tokko jechuudha. Egaa akkuma beekamu karaa ethio blak markeetiin immoo akkuma jedhe biyyoota 20 karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo biyyoota 5. Salphumatti karaa ethio blak markeetiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo biyyoota 5 jechaadha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabskraayibii sheerii laayikii godhaa jechuudha. Sheerii osoo tole sheerii godha goddanyoota keessanii fi siniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheerii fi laayikii hin dagatinaa siniin jedha. Viidiyoon koo immoo gabaabaadha jechuudha. Egaa hanga dhumaatti caqastanii meeqan akka oolee baruun hin dandeessu jechuudha. Maaliif gabaabaadha yeroo baay'ee namatti hin fudhatu yookaan baay'atee daqiiqaa 9 jechuudha. Daqiiqaa 9 hin guutu. Daqiiqaa 8 fi wayii jechuudha. Salphumatti yeroo baay'ee namatti fudhatu biyyoonni garuu baay'eedha. Yeroo baay'ee natti fudhatu jechuudha. Kanaafuu isinillee yeroo baay'ee isinitti fudhatu isin nuffisiisu jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yeewwaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronaa, Swiss birankii, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Biyyoota 20 karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo akkuma jedhe biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 qabaddee dhufee jechuudha. Maaliif biyyoota ijoo qofaanii qabaddee dhufe karaa baankiitiin jechaadha. Egaa akkuma beekamu karaa ethio blak markeetiin har'arree dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleerree dabalee jira hin jedhu viidiyoo kale keessatti hojjedheen jira. Guyyaa har'arree dhugaa dubbachuu fi hedduu dabalee biyyoon hundumtuu dabalaniitu jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'arree kan kale caala dabaleetu jira jechuudha. Salphumatti dabalaniitu jiru jechuudha karaa ethio blak markeetiin jechaadha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa har'arree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa ethio blak markeetiin birii 100f birii 82 fi saantiba 96 jechuudha. Karaa ethio blak markeetiin Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo Ameerikaa doolaariin tokko birii 100 birii 59 fi saantiba 02 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin guyyaa irraa baay'ee dabalee jira. Baankii Awwaashiyyuu caaleetu jira jechuudha. Guyyaa irraa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa jechaadha. Duraan baankiin Awwaash tokkoffaa ture jechaadha. Kan itti Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa ethio blak markeetiin jechaadha. Birrii 100 birrii 29 fi saantiba 23. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio blak markeetiin birrii 100 birrii 27 fi saantiba 15. Hoomarri haalli karaa ethio blak markeetiin birrii 400 fi birrii 75 fi saantiba 82. Kan itti Duubaay dirhaamiin karaa ethio blak markeetiin birrii 49 fi saantiba 81 birriin Duubaay irree dabaleetu jira jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin jechaadha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 46 fi saantiba 11 dhugaa dubbachuu fi karaa baankiitiin biriin Duubaay guyyaa har'aati jechuudha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 46 galee jira dhugaa dubbachuuf ethio blak markeetiin qixxaachuu gaheetu jira jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli jechaadha. Karaa ethio blak markeetiin birrii 48 fi saantiba 73. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli jechaadha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 44 fi saantiba 38.
Kan ittaanu kuweeti diinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 500 birii 91 saantiba 00 salphumatti biriin kuweet guyyaarraa birii 500 birii 91 jechuudha karaa itoo bilaak maarkeettiin. Kan ittaanu baareen diinaarri tokko jechaadha karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 400 fi birii 85 fi saantiba 13. Joordaan diinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 200 birii 58 fi saantiba 04. Chaayinaa yuwaaniin karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 26 fi saantiba 94. Kan ittaanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 200 birii 45 fi saantiba 35. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin jechaadha karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birii 200 birii 10 fi saantiba 82. Kan ittaanu yuuroodha. Yuuroon karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 200 birii 9 fi saantiba 02 jechaadha karaa itoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo jechaadha yuuroon tokko birii 100 birii 85 fi saantiba 68. Koronaan karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 18 fi saantiba 98 jechaadha. Kunirree koronaan irree birii 19 ga'eetu jira jechuudha. Saantiba 2 qofa hanqatee birii 19 ta'uudha jechaadha. Iddoo duraatti deebi'uudhaaf jechaadha. Kan ittaanu Swiss baankiidha. Swiss baankiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 200 birii 26 fi saantiba 54. Turkii liireen karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 3 fi saantiba 89. Kan ittaanu Ijipshaan paawundiidha yookaan birii Ijiptii tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 3 fi saantiba 68. Israa'el shekeliin karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 60 fi saantiba 82. Yemen haalli karaa itoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 77. Hindii ruupiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 1 fi saantiba 91. Kan ittaanu Paakistaan ruupiin karaa itoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolanii yookaan jijjiirrachaa oolanii jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeettiin biyyoonni 20 kana fakkaatu. Akkasuma karaa baankiitiin guyyaarraa akkuma dura dubbadhee baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ee jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen biriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin biyya Beerutii yookaan Libneen jechaadha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechaadha. Kanaafuu isinillee birii biyya sanaa miti jechuudha. Kan fudhattanii doolaariidha jechuudha. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Anin maqaa isaa hin doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Isin salphumatti doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan sassaabattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Fakkeenyaaf guyyaarraa karaa itoo bilaak maarkeettii yoo ergatan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii birii 100 fi birii 82 fi saantiba 96 herreeggattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa karaa itoo bilaak maarkeettiin kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiittiin immoo yoo ergatan akkuma dura dubbadhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiittiin immoo yoo ergatan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha guyyaarraa birii 100 birii 59 fi saantiba 02 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan sassaabattu malee salphumatti birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundiin baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu doolaarii ta'a jechuudha. Egaa salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan sassaabattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.